بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوت مومي توب أكم جرت نجا كيسني جرون جريني ورين أمانتا كم يو هردفتن أكم جرتن نجاني فرح من ربي كنت تنكم اسني ولين حتاو بكم جرتن تنجانا فتاة هرجا كيس ما جاي بفرد فيرا كيس ما كي يمي حالك من نفس متو بوليتيكي كاليف غاري نجم ما تشيفتس نناسفتس وانا نناسفتس اني ارجيتو وانا شي نجم ما تشيفتس اني ارجيتو نمتو كنا مجالتي نما كباجي من نما رفا نما جالتي نما كباجي نما ندبتا نما تديهاتا يرو غبابا كيس والبري الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام أهبلماني إسلامكم بايك آليدا كسمت سينس نسمتي نجالتي منكي يرفتيتي ميكي سماكي أجائبا كان كمت ناسمت طلاتا إدو قدان قوافي ميسنس نفسي مدى جالة لكي سنك بجاكي سنتنا أغرسيسا نمي ماتين تاني في اللي ماتينا تعافي لايكي شيري قرانا ججبيسا كتن سيرا يوتوبي جيسي والججبيسني والجن ججبان هندم تكيسانو يو سنين جدا قرشيت نسن دبرسا أنا سمان نقول فما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندكي سنو ربي جتشن جالتا أنا جالت ربي نسن حجالته مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا داوبتوتا موميتو ورتاتا هندكي سن أشمار كفوني وروني من تبرا هردفتانيس يويا جرجرتو المانورو مفكو جرتاني تنيجيني كيا سن هكا كابو سنين جدا إيجار أمنا موميتو بيتي كيسوما تيا فيرا مجرا من موميتي ترجمو كيا في الدوغا مچو كابا أكاسوما موبوليتين تينا إينا كان موني تاتي سبب سني في من يسيتي أرجمي سنين جدا هردفتوتا موميتو ورينا بيني أني أيوني channel كيا warri maatiin ta'uu barbaadan isoo jiraattan maatiinaaf ta'uu dandeettanii isiniin jedha. Akkasuma daawwattoonni moomeetu moomee jajjabeessanii subscribe like godhaa fi warri maatii hin taane maatii ta'aa fi akkasuma warreen dura maatii isii taatan jajjabeessanii akkasii waan gaarii hojjettee as baatu jabeessanii isiniin jedha. Egaa yaanni anarra qabadhee dhufe moomeen dhiyeenya kana moonii taatee jirti. Congratulations jechuun barbaada obboleettii teenya tana baga gammaddee baga kiroomii keessaa baate baga waan ifaajjetti waan xaartetti firiin kee lafa hin badini baga firii keetitti baate waan hojjetan tokko yoo bu'aa isaa arganii hedduu nama gammachiisa. Akkasuma kana caala cimtee hojjettee akka bakka guddaa geettu abdii qabna inshallah. Cimiitii hojjedhu si faana jirra si jajjabeessinaa siin jedha moomee teenya irra deebi'uudhaan congratulations afaan Ingiliffaatiin akkasuma afaan Oromootiin baga gammaddee siin jedha. Afaan warra soddaa keenyatiin illee unkaan dassaalsh siin jedhee jira. Innaa afaan Chaayinaatiin immoo gaafa Chaayinaa baratte siin jedha. Akkasii siin jedha moomeen akka waan gaarii hojjettuuf warri jala jirta warroonni maatii isii taatan yoo jajjabeessitanii kana caalaa hojjettee bakka guddaa gahuu dandeetti. Haa jajjabeessinuuni jajjabeessa. Mijattiin tun nama baay'ee cimtuudha dhugaa dubbachuudhaa fi nama baay'ee jechuun beekumsa hedduu qabduudha irraa baradha. Ofii keessaniifis of fayyadaa isinillee fayyadaa isiniin jedha. Waan isin barumsa isin dabarsitu irraa fudhattanii itti fayyadamuu dandeettanii akkasuma immoo yoo ilaaltanii fi laayikii gootanii fi jajjabeessitanii isinillee immoo fayyaduu dandeessanii. Ofillee of fayyadanii isinillee fayyaduu dandeessan waan ta'eef walaa qarqaarroo isiniin jedha ilmaan Oromoo mijattii tana jajjabeessaanii barumsa isin dabarsitu irraa fudhadhaa. Akkasuma laayik godhaa fi jajjabeessaa akka isin bakka guddaa geettu isiniin jechuu barbaade. Egaa obboleettii teenya tana piraankii gochuu barbaada asumaan piraankii godhuu barbaade. Sapiraayisidha viidiyoon kunis ka isiiti isiifin hojjedhe. Gamanumaan piraankii godhee akka viidiyoo isii hojjedhillee itti hima nafaana turaan gadhuma viidiyoo kanaa isiniin jedha. Piraankii sanillee yaada piraankichallee walumaan ilaalla itti bilbilee piraankii godha nafaana turaan affeerraa kiyyaa. Bilbilichi waamaa jira.
Moomiyee. Wayye salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta? Jirra alhamdulillah kamate. Bilbilan kaastu yubannaa shiqaata see bilbila moo nama biraatitti bilbiluu ture hin beeyne? Dakkaan reefuma amma bilbiltee kaasinaan jettee kaa deebitee cuustee ko. Malee duraan naan bilbilde. Aywaa jechuun wayin rakkadhe beektaa moomee? Erganii guruppii irra galee beektaa hojii baay'ee hojjetaan jiru guruppii yuutuubii kana qofa naannessaa jira waan ta'eef madaamin tiyya baay'ee natti dheekkamtee si galchanaan jette beektaa har'a baay'ee wallollee. Sosochee xiqqoo shabakaan keessatti. Ani sirriitti dhagaa beekte? Baay'ee keemmoo kutaara nagaa. Waanis siin jedhu madaamin kiyya beektaa ani hanga yuutuuba banadhee guruppii yuutuubii kana keessa seene beekte ani taaptaap godhaa jala deemaa yuutuubii kana jala deema beekte guruppii kana jala jechuudha. Sababa saniif beektaa iddoo takkanatti kaleessallee baay'ee tokko natti kaatee har'a hinduun bakka kalaasiin galtanaan jette. Ani mootiyyuu ammatti galuudhaaf hin kaane beekte. Okay. Kunturatamtee ati? Eeyyee. Ayyee. Ati duraan akkanatti naasoftuu amma kalaas baay'ee tokko haasoftaa namatti wajjii haasoftuu hin beekne ni waccaa yeroo hunda dalagaa hin dalayduu jette baay'ee tokko natti dheekkamte. Amma yuutuubicha illee gubee jira garuu mootiyyuu yuutuubii gubuun kiyyoomaan fayyadne beektee si galchanaan jettee jirti. Gara biyyaansi kanuma jettee gara biyyaansi galchetti? Isiin dalagaa hin jirtu naan jette ilaal dalagaa hin jirtu waan ta'eef karaa biyyaa si galchaa naan jette ani mootiyyuu daddafee yuutuubicha gubee beektaan isiin odoo si galchanaan hin jenne osoo dalagaa hin jirtu naan jette ani aariidhuma saniif tidhiisee daddafee gubee beektaa yuutuubicha gubee jira amma isiinis si galchanaan jettee jirti lachuu dhabee jechuudha beekte. Amma na qarqara. Imeela kan kee yoo beekte deeffachuu ni dandeessaa isa garuu hin beekti isiin maaliif daftee gubdee sodaattaa ta'u baay'ee ol ta'uu hirmaattee waa dubbataa jirtu. Jechuun ni sodaadhe ka'ammati na qarqaaruu dandeettaa si bira haa dhufu moo dhuftee na fuudhuu dandeessaa galgaa amma kana jechuudha amma. Bakka deemuu yaani himma si galchattee tikkeetti wanta dhiifamaa tokko lama gaafachuu qabda. Amma shurxaan akka inni mana cabsaaru argaartamti. Dalagaan hin jiru. Diddee jirti kaakalaa samma qaatanatti dheekkamti beektaa tikkeetti si muruu hedhaa waruga nama hin galtaa meeshaa keessa reeffadhuu naan jette ani yuutuubii chekkiyallee bilaashatti gubee isiinis si galchanaan jettee jirti. Rakkoon qabu hin deebi'alleedhaayyuu. Akka hin deebinetti gubee kalaas maannaa godha jechuun kaasilaa. Sheerillee 600 gannamaa dhiisu gannaa dhiisaa hin jiru na jibbisiisee junduun innillee. Dhiifama gaafatama tokko yaani tiniisiin jettu jabduu wayiiti sirba namitti. Namitti hin jabduudha amma jechuun dhuftee na fuudhuu hin dandeettoota akka nama tokkootitti koottuuti na fuudhi amma tana jechuudha sanuuyyuu. Amma rifeensi fuuchuu na fuudha bartee amma rakkoon kee maa'inni. Ati sa'aatii kana bahuudhaaf dalagaan hin jiru jechuudha. Imaratiin keessan beektu. Inta akas wajjin teenna kalaasati yuutuubii kee moonii ta'ee jira yuutuuba kee dalaynne teennee kalaas teennee yuutuuba kee dalaynne yoo yuutuubiin sii kafale wajjin waan yuutuubiin sii kafale san nyaanna. Akkan jette. Piraankii akkan taane mucaa yaammaayyuun. Laa piraankii maalii qaaqaa jirtaati dhugaa jechuun haga dalagaa argannu maal goonare. Kalaas maa namaan kafalu erga moonii taate akkam goonaree haga hojii argannu jechuudha. Hojiin immoo nyaata sin danda'a nadiifa sin danda'a argadheen dalaga yoo dhabe moonii ta'e nakaashuu dalagaan dalagaadhuma yoo deebi'e kiyya sin deebisna yoo hin deebine immoo kalaasitti dhiisa ka. Ayyee inni rakkoon qabu inni waa'ee sanaa odoo hin ta'in inni mallee piroosesii isaa ta'u finnee seera isaa guutee guutummaa guutuutti hin finnee isa qarshii yuutuubii dhiisiiti. Yaani ansi fayyade bartee namni yoo moomiyyee beekee jira bar dhugaa keetii dalagaa waan hin jirreef hin bayinii jettee na gorsuun kee dhugaadha. Garuu ka'an amma karoora biyya galuu waan hin qabnee fi asuma xiqqoo taa'uu waan barbaaduuf haga hojii argannu yoo kaan hojii madaamii dhabnu taate hojii lama dhabuun hin taa'areen ta'u waan ta'eef jabaannee yuutuubii keetirra dalaynaa. Mooyoo jechuun kiyyallee ka deebuu taate ni deebisa yoo dide immoo ka biraa banadha
hojii lama dhabnee hin teennu jechaafis siin jedhe beektaan aareettiin diileetu godhe amma yeroo isaanii namtittiin na aarsitee waan ta'eef. Akkasii habiibatii inni rakkoon qabu inni wanna tokko yennaa gochuu kaatanu daftanii murteessu naannoo shamarran wanna tokko murteessuuf ariifanna ta'uun qabu sardamuun qabdu bartee wanta tokko isheen kan waan kana yoo beektu ta'ellee wanta meeshaa manasii yookaan daa'immasii wanta tokko wanta achirratti goote hin jiru kanaafuu yoo ati ofitti amanummaadhaan dalagaa hartaa malleewwan bakka guddaayyuu malleen keenya seera saayyuu hin guunne balleessuudhaaf kun baddiidha haa ta'u malee immoo hin deebi'a waan daqiiqaa tokkotti deebi'u inni viidiyoodhaan si bilbilee deebisuu hin danda'a garuu immoo akka ijoollee yeroo hammaa poolisiin garaagaraa mana cabsee nama waraqata qabu kan waraqata hin qabne jedhaan jiru eenyuun qabee hidhaa jira. Sitti maqoo himoomiyye ani amma jechuun bakka isiin keettee nin beeka paaspoorallee nin beeka bakka isiin keettee mattaawqallee nin beeka fudhadhee jalaa badu birrii isillee fudhadhee jalaa badu birriin kiyya kajii afurittu bira jira waan ta'eef moo dhiisee fi haqasii tokkollee fudhattee baduu hin qabdu rabbiin biratti siif gaafatamti. Erga singalcheettee immoo yaan odoon hin deemin qarshii kiyya wannan qabu hundanaaf kennii jettee gaafachuu qabda. Tikkeettiin sii muranaan jette siin kennu tikkeettiin sii muranaan jette nama birrii isii bakka kaattu waan hin beekuuf birrii isillee fudhadhee paaspoora kiyyallee fudhadhee yoo ba'ee maal rakkoo qaba. Birriin kiyya waan bira jiruuf jechuu hisaabuma birrii kiyyaa qofa fudhadhee baya kan isiin fudhadhu. Egaa ulamoonni yeroo fatwaa godhan guyyaa tokko dhaga'eera haa ta'u malee fuudhin jedhu isiin itti na gaafatamtu rabbiin biratti ati haqa kee yoo isheen si dhowwattes fuudhin jedhu garuu immoo haqa kan kee odoon qannasin odoon dabaliin fudhachuudhaaf haraamaa miti jedhu haa ta'u malee kana beekumsarraa tun ta'in haqa kee dhiiftee paaspoortiidhaaf qaamaa keellee hanga dandeessifatte yoo baate ookee. Yoo immoo ishee dhiifama gaafatte yoo xiqqaate ji'a tokko ji'a lamallee obsitee isiin amma waanis siin jedhu amma moome waanis siin jedhu atama kootu na fuudhi kalaas birricha illee fudhadhee birricha hisaabuma kiyya bichaa fudhadhee biraa deema ka isii jalaan fudhadhu paaspoorallee fudhadhee deema yoo nu qabanillee walumannaa qaban amma kootu shi amma dafeeti kalaas shaanxaa kiyya walitti qabadheen jira gizee isaan rafan eeyyeen gizee isaan rafan ishi bakka kootuutii na fuudhi bakka ammuma kootuutii na fuudhi amma jechuun kalaas jarri rafaa jira waan ta'eef daddafee meeshaa kiyya walitti qabadhee meeshaalee baay'een qabadhu waan jechuun sosocho'uuf jechuudha uma xiqqoo qabadhee dhufa amma tafii kootu. Meeshaa fudhachuun kee gaarii miti yaani waan qarshii guddaatti babaafti fudhachuun gaariidha haa ta'u malaan garuu ani laal kaargoo godha jedhe dhageetta jechuun an dura kaargoo godha jedhe laal meeshaa roottoo keessatti guurradhee jira meeshaa roottoo san suuta jedhee gadi baasa ati immoo dhufteetuma na qabattee makiina keessan akka ummaayuun arbannaa ishiin nan qarqaartu ummaayuun naa jechaa jirtaasan anama booda shabakaayyuun argadhuuf dafee sittaasaa jira namtittiin qaama dhiqataa waan jirtuuf dafee sittaasaa arabetta. Lakkoofsa namitti naa kennisiifan kadhaa yeroo kana akkaataa ammati jechuun ati amma jechuun maaliidhaaf akkanatti makaanatti jabaatte bakka ana aarsitee jirta dhugaa kilaas deemsirratti cufadha bakka. Waan feete jechara hanga lubbuu kiyyaa tokko walitti dhaakiraatti siifan kenna haa ta'u malee yaani nan kadhaanii namitti hanga ta'e. Haa ta'u yoo biyya galtee itti qophoofteetu oduma galtee jireenyi biyya keenyaa waan beekamaa jiru jechaadha. Asitti immoo nan bada jechuuf har'a badde harka shurxaa bu'uun kee maal si fayyada? Uummanni kun mana hidhaatii galuu dandeessu. Moomitti. Abeet. Firaankisi gochaa irraa dhiifama guddaa ishee hawwifti. Hojii kee wallaa. Pirankii si godhaara pirankii kanallee beektaa sapiraayisii viidiyoo kan jechuun ati moonii taate san sapiraayisii si godhuudhaaf xiqqoo si maaliif si rifachiisne jedhee pirankii sirratti dalagee viidiyichi illee kan keetuma. Sininaa saara malee yaani. Dhugaa baay'ee galatoomi sin jedha beekti wallahi hedduu takka galatoomi
asumaan daawwattoota keetii waan jettu yoo qabaatte dubbadhu dhiifamallee naaf godhi baay'ee si aarsee jira dhiifama guddaa siin jedha shi. Dhiifamarraa fi kan dhugaatiin boo'ee dhugaa seemaan seetee ani wayi miskiina wallaa. Kolfeet jechuun yeroo qaba wanta riinu yeroodhaa wajjin deema si galee. Wayi arabannaa. Biyya kamittuu yoo ta'e yeroo kana seeraan ala namni ala jiraachuun gaarii miti waan irra jiruun keenyayyuu miidiyaa bilbila Afrikaa qabnaa miidiyaa irratti argaa jirra. Hanga danda'ame hojjennee yoo isheen gal jettillee gallaani biyyatti yoo kam ta'e odoo akkasitti hojjenne biyyattis ni jijjiiramna. Kanaafuyyuu yaani akka namni badu wallahi waanan argaa jiruuf waanan dhagahaa jiruuf akka namni badu dhiifama guddaa naa godhe moomiyee. Caarraa suudii qaqqabe hamma Dubaayin qaqqabee jira. Baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee ulfaataa jira. Kanaafuu obboleewwan kiyya ala hojjetanus rabbis na eegu. Kani mana keessa jirtanus yoo 500 ta'e miindaadhaa jettanii akka alaan baanee yoo immoo rakkoon adda addaa jiraate karaa imbaasiitiin fixachuudhaaf yaala imbaasiin keenya nu gargaaru ni beeka garuu hanga danda'e gara sanaaf fixachuu gara biyyaa galuu yaalaa malee ala baheen akka durii dalagadha jettanii xiqqa hin yaadinaan siin jedha. Dhugaa hedduu barumsa guddaa qaba. Anillee jechuun beektaa waan barumsa qabu irraa jedhee dabarsuu barbaade maali jennaan dhiyeenya kana ijoollee akka malee qabutti jiran beektaa Dubaayin keessatti. Sirriidha amma torban kana nama waraqata qabu kan hin qabne jedhaan jiran hubartee hundumatu qabamaa jira gaafii tokko malee. Kanaafuyyuu uummanni akkatti jiru jira guyyaa galii isaa immoo hin beekamu caarraan Suudiis asis qaqqabuu danda'a. Dubaay immoo akka Suudii sanallee tikkeettii malee galuu hin danda'amu nama 1,500 tikkeettii bitate malee yoo waggaa 10 hidhamteedhamuudha. Kanaafuyyuu obboleewwan yaada kanaa qabdan barumsa isiniif ta'uun isiniin jedha. Warri baduu barbaadan keessas barumsaas na rifachiiftes na boosiftes. Baay'ee dhiifama naa godhi wallaahi moomee dhiifama guddaa naa godhi. Abshira rakkoon qabu hayaati. Miskiina wallaahi akkatti garaa laaftee boottan seene dhiifama naa godhi. Haati aartuuf sitti dallanaa jira beektaa akka firankii naa fakkaatuuf sitti dallanaa jira. Sanumaan wate hamma jette. Inni akkasii dhiifama guddaa siin jedhee jira hordoftoonni illee akka koomentii jalatti nan arrabsineefi. Abshir yaani barumsa qaba barumsa keessas lumaamoo gaddinis gammachuunis waan jiruuf homaa rakkoon hin jiru afootu si jedheera abshirin siin jedha. Akkasuma barumsa isiniif ta'u qalbii qofa odoo hin ta'in barumsa of keessaa qaba. Yeroon ammaa biyyi ambaa baay'ee ulfaataa jirti biyyi keenyas ni ulfaataa jirti kanaafuyyuu rakkannees akka namaa sana gabba'ee sirba jechuutti dhiifnee rakkanneetuma waan biyyaa baaneef karoorfanni sana galmaan gaannee gara biyyaa deebi'uu qabna. Yoo rakkoon cimaan illee nurra gahee karaa seeraatiin gara biyyaa deebi'uu qabna jedheen yaada kiyya dabarsaa galateenya sumarratti. Dhugaa keetii akkasii warri immoo ala jirtan rabbiin isin haa eegu warri mootiyyuu mana madaamii keessa jirtan hanga feetanis soo rakkattan achumatti rakkadhaatii gara biyya keessanii galuuf yaalaa malee ala baanii dalaganii fi of jijjiirra jettanii tasumallee hin yaadinaa isiniin jedha. Akkasii hordoftoota moomeetu waan hangam mana faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Moomiyyaatiillee dhaamsa qabdu fixatteertana fakkaate. Hanga guyyaa biraa walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Garuu obboleettii teenya tana baay'ee jabeessanii nama baay'ee dhugaa nama baay'ee miskiina. Nama baay'ee miskiina nama baay'ee barumsallee waa hedduu karaa quraanaatti karaa amantiitillee waan irraa baratamudha. Nama baay'ee cimtuudha. Inni akkasii jajjabeessanii walaa jajjabeessinuu ijoollee akkanaa tana walaa hedduu jajjabeessanii ol baastanii bakka guddaa yoo gahan akka jarrillee deebi'anii nama dakana jiru kana ol harkisan abdii guddaa irraa qaba. Nama baay'ee miskiina walillee hin beeknu dheenuma kana wal baranne garuu dhugaa nama baay'ee miskiina wallaahi akkasii isiniin jedha. Asaallee isinirra dheeressee jira. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Like godhaa jajjabeessanii isiniin jedha. Nagayatti.